እዚህ ቤት እሱን ሰፖርት ያደርጋቸው እነ ጃኒ እነ ሁላቸው ኢድሪስ አልተሸነፈም። እድሪስ አሸንፏል። እመኑ። ኮንግራቹሌሽን እድሪስ ብላችሁ ጻፉ። እንኳን ደስ አለ በሉ። እመኑኝ። እዚህ ቤት እሱን ሰፖርት ያደርጋቸው እነ ጃኒ እነ ሁላቸው ታንክ ቬሪ ማች እናመሰግናለን። አላህ በወጣ ይተካላችሁ። በቃ ማሸነፍ መሸነፍ ያለ ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። መብረቃዊ ጥቃት ነው። ላኢላሃ ኢለላህ ነው። ገደል አንተ ውጣ፣ በእናትህ ውጣ። ምን ትሰራለህ እዚህ? መዳም አይዞሽ፣ ጆካ ወንድሜ ያለ ነው ጌም ነው። አይዞሽ አንተ ጥንብ ዘረኛ ውጣ እያልኩ ነው። ጥንብ ዘረኛ ውጣለች እና እድሪስ እመኑኝ አልተሸነፈም። ና እድሪስ sareen bakka nyaattu dutti jetti Oromoo yeroo mammaatti bakka nyaatti sanii dutti malee mana namaa deemti bakka biraatti hin duttu bakka itti jiraattu yani bakka waatti darban sanii dutti jechuudha. Akkasuma ta'e maamiin musammaa ka jedhamu kun obboleessi Mubaarak ijoolleen musammaa tuni abaarsa qabdiinatti fakkaata waan hin jira namaan galu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuuni hordoftoonni koo hundi keessa bakka jiraattan amantii kutaasanii hin jedhini. Akkasuma viidiyoo kana laayik sheer sabskaraayib gochaan turtii gaarii wajjin turra. Dhugaa rabbii wanti yaasanii waan ajaa'ibaati waan jarri qaaxxu guyyumarraa waan gurra qabatanii bira kutan malee waan dhageeffatanii illee miti. Maammini asliin hinjifatu Idris malee Idris injifachuu qaba dirqama. Idris yoo injifatee hin dhiichifnaa ni taphannaa hin darnannaa jedhi taphannaa jedhe. Dirqama akka asliin hin injifanne naf beekaa. Idris tu injifataa jedhe. Qocaatitti muran jennaan rabbiin keessa jira jedhe. Wanti rabbiin namatti murteessine namni ammoo namatti murteessuu hin danda'u jechuudha. Aslii kennaa baga gammaddee siif gammannee jirraa nus gammannee ilmaan Oromoo hundinuu namuu hanga danda'uun taabii irraa qabee hanga hantuutaa hanga leencaa hanga waan qaban irraa kennitan hundinuu baga gammaddanis baga gammannee walumaa hundi kennaa Oromooni. Maaliif namni gaaf tokko yaani mataa ol nama qabu rabbiinis mataa isaa ol qabaa jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbii dubbachuu fi gisee 3 moo 4 akkas jarri Oromoo kennaa kun mo'atamanii ibsisaa irraa qabee haadha seenaa irraa qabee gisee tokkos Mubaarak irraa qabee arfaffaan asliinatti fakkaata. Indoo rabbiin galanni isaa ta'u aslii mo'ateera. Asli mo'achuu tuntan Oromoo hunda mo'achiisee warroonni waan qabdan irraan darbitanii akkasuma gammachuu isaa saawwitanii eeddan baga maddanii maaliif osoo hamaarii ta'u kadeegu waraa jette Oromooni osoo hinaaftuun hundi bututtee asliin mo'atu asliin akkasii yoo maxxaqasii yoo oduu jedhanu rabbiin irraa oolche dhugaa rabbii waan rabbi namatti murteessine ammoo namni namatti murteessuu hin danda'u. Namni gisee mara jireenya namaa keessa jiraatu waan namni hawwisan akka namni waliin guddanne hawwu jechuudha. Namni akkasii sun inaafaa qaba. Yani ofii isaallee guddatu namas guddina hawwu jechuudha. Namni ofii guddina hawwu namaafis guddina hawwa. Ilmi Oromoo tokko yoo waan bareedaa argatee itti gammadee maalidha cinqaan kana hundaan nama gahee lakkinni mo'atu akkasii yoo asii maqasii yoo maalii yoo jedhan kuni maalinni keessan hin nyaatu yoo barbaadan kennitaniif yoo barbaadan dhiisan dirqidhanii asii naa kennaa waan akkasii na qopheessaadha. Nama tokkochara dirqiin kenne. Oromummaa waan akkasii bira dhaabadhaadhe malee dirqiidhaanii koota mana kiyyatti waan akkasii na qopheessaa jedhanii birrii keessaa yookiin waan tokko isin harkaa fudhatee hin qabu jechuudha. Warroonni gaafa inni cidha isaa qopheessa irra jira deemtanii waan hin taane sosos gootanii amma cilee ibidda buute bishaan keessa buute taatanii jechuudha. Akkasii aslii kenna baga gammaddee siif gammannee jirra. Dhugaa rabbii asliin fuula gurraachata malee garaan isaa keessi adiidha. Taliidha jechuudha gara laafessa namaati. Afaan dheerata malee nama gara laafuudha. Nama rakkataa kamiyyuu gastii isaa irratti yeroo kan baay'een argitanii yeroo namni biyya rakkatus yeroo akkas gastii nama rakkataa fidanis nama dura kadhatu duntanii inni maal jedha waan aganaa sii kenna ankaawwantii kan keessa kenni waan aganaa irra sii galcha ankaawwantii kan keessa kennidha. Nama birrii ol kaa'atoo miti sadaqas kadhatu nama ofii bichaatti fayyadama miti nama hundaan gaa jechuu asliin akka jara kaawwanii miti osoo ta'ellee jechuudha. Maaliif namni bu'aa namaa buusu tokko isaafis bu'aa buusuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf asli yeroo baay'ee nama gargaarus
waan kadhatan irraayyuu kadhatayyuu haa ta'u waa kadhatuyyuu nama irraa namaa qoodu yeroo baay'ee ijoollee gastii isaarra fida ijoollee rakkatu biyyarraayyuu haa ta'u maaliyyuu haa ta'u ankaawwanti kan keessa kennii hangasii waan akkasii sansii godhee ayyoon tante yookaan ummaan keessi waa inaa godhan jedhee nama gargaaru kanarra maal isin haa ta'u barbaadame asiin immoo haa ta'u ilma Idriistu mo'ataa jedhanii irraa dhiichisan jechuudha. Akkasii ijoollee mana madaamii keessallee jirtan maashaallah taap gootanii warroonni bilbila keessan harka irraa osoo hin deeffatin qubni keessan isin cabee dhugaa rabbii galatoomaadha maaliifu namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu yaani namatu walii wal galateeffanne jechuudha. Dirqama asliin bichaan dhufee laayifii seenii galatooma jechuun qabu nus galatooma jennee galata walii deebisuu qabna jechuudha dirqama. Dhugaa rabbii maaliif oromummaa jechuudha oromummaadha waan biraa tuntiin oromummaa walitti qabna. Sabummaa walitti qabna waa hedduu walitti qabna jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii namni waan tokko xaaree yoo dhabe hin aara. Dhugaa rabbii baay'ee tokko yeroo sanitti jalateennee yaa rabbi kamtumoo ammas deemuun teenutti deebiti jechaa turre jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif akka oromummaa tokkottis waan qophaa'uu malu silaa eegaa turre waan ta'eef jabaanni galateennee waan biraas dhabnu taap gooneef jechuudha. Dhugaa rabbii isaa maayinni kanaaf galatoomaa jenna baga gammanne hundi kennaa walumaanu akkasii oromoon beektan gisee gandatti illee kaate gandaa wal jabeessitii gisee biyyatti illee kaate biyya wal jabeessitii hundattuu wal jalaa naftu jechuudha. Kanaaf baddu baddi malee saree janni kan jettimi akkasii baddu baddi malee Idriisummaan nu mo'atu ani hundi isaaniitu kutaan kudha tokko wal biraa hin hafiini Idriisiin ariitee manatti ol deebiftee jechuudha. Idriisiin qara dhiichisee na qabaa ganna deebisaa shannafeenoo jedhee inni shannafadhaanatu mo'atamaa mo'aa jedhee onnee kanan tumee dhufe jechuudha hurbattee. Akkasitti nuun dhumattee yaa rabbi kan gargaarii jennee nus rabbiin kadhannee fi nama uumama qabuun kaa du'aanis du'aanis kennaa tartii du'aanis goonee fi hanga dandeenyu taataabilee gattumnee bilbila cabsuu faanee aslii mo'achiifnee rabbiin gaditti qarqaarra jechuudha. Akka qarqaaree rabbuma jechuudha. Akkasii maammee kennaanillee rabbiin gara ofii jaallatu si adeemsu jennaane maaliif nama tokko jaallates rabbuma qajeelchu namni jallisus namni qajeelchus jechuudha. Akkuma jallisutti jiraatullee xiqqoo baay'ee namatti ulfaata ijoollatti suni abbaallee qabritti azabde dhugaa rabbii yoo waa jedhanii ijoolleen musammaan akkasii musammaa bara gaafa ilma badaa rabbi isinii kenne reefi keessanillee boolla keessa hin ciisu jechuudha. Gaafa ilma gaarii argattanii reefi keessanillee qabri keessatti boqotaa jechuudha. Du'aa isinii godhan ijoolleen tun ta'e baluutii bara abbaa jira akkasaa godhanii abbaa jira rabbii warra jannataa godhu maal jedhan. Amma kuluu akkasii agartan kana miidiyaa kanarratti ijoollee musammaa ijoollee abaarsaati ijoollee akkasiiti ijoollee maaliiti bakka dila abbaa qabri keessaa fuudhanii ol baasuu gahanii jechuudha. Kanaaf rabbumatu fedha rabbumatu ilmoo qajeelchus namaa kenna rabbumatu ilmoo baddus namaa kenna kun qooda rabbiiti. Garuu rabbiin haa qajeelchu kenna kan rabbiin haa qajeelchu takka dhaabama godhanii takka rabbi sana qajeelchu kan bichaadha du'aayoonni biraan jiru. Akkasi hanguma feellee badaa ta'u nama ofii kanatu waliif walii jechuudha. Amma dumaamee waa ta'ee Oromoon irraa hin haftu jechuudha. Maaliif dhiigatu dhiigaaf foontu foonii fi dhiiga maal jette Oromoon. Akkasii warra manni dhiichise sun tasuma tokkochi quban qabu jechuudha. Osoo inni du'e Oromoo tana fuudhee awwaala malee warri gurbacha sanii shaabiyaa fuudheen awwaalu tasuma jechuudha. Kanaaf maaliif Oromummaa walitti qabna. Kanaaf akka ta'e waan ta'eef jalataa keenyallee rabbiin nu qajeelchuuf haa beeksisu. Akkasii dhugaa rabbi tokkummaan wanni tokkummaa hojjetan hundinuu bakka kamittuu taanaan inuma milkaane gaafa tokkummaan hin jirrammoo milkaa'uun ni ulfaata. Waan tokkummaan jiraateef asliin mo'ate osoo tokkummaan jiraachuu dhabaatee namni gandaa gosa wal qoodee asliinis hin mo'atu jennee yaadna garuu baga rabbiin irra oolchee tokkummaa jabeessuun bareedaadha akkama tokkummaadhaan itti hafuufanii. Dhugaa rabbi gammachuun gammachuudha. Asliidhaan bakka gammadde kenne kan deddeebine wanti biraa hin jiru mo'achuun waa hundarra tara jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbi yeroo hedduu nu mo'ataa turte jarattiin asliin gurraachi kennaa dhukkee irraa kaasee caccabsee lafa kaa'ee massalaama jedheeni amma achi namni tokko ugeetu hojiin taphatanatti fakkaanne meeshaa laga taraattaan tollee waan dhufu malaallaa. Waan akkasiiti jajjabaadhaa viidiyoo kana laayik sheer godhame.